Akka malta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaa kan biyya keessaa fi biyya alatti argamtan hundi keessanuu nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u jecha oduu isinitti hima. Oduu galgala kanaaf qindeeffadhe kan isin biraan ga'u misraa bayaani. Jalqaba irratti hangafoota oduutti ni gala. Abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alatti argaman qonnaan bulaa waliin ta'uudhaan bifa kontiraataatiin lafa qonnaan bulaa waliin misoomsuu sirrii dandeessisuu ba'uu ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amtee ibsan. Hospitaalli addaa Yuunivarsiitii Salaalee akka haaraatti birrii biliyoona 1 fi miliyoona 400 oliin haaromfamee eebbifamee tajaajila kennuu eegaleera. Oduu biyya alaatiin deeggaraa fi barsiisaan ganna 74 lammii Libaanos kan ta'e lammummaa Filisxiin qabuudhaaf deeggaruu hidhaa waggaa 41 booda Faransaay bilisaan gadhiifte. Egaa hordoftaa fi daawwattoota keenya kunneen hangafoota oduuti amma bal'ina oduu kennaa isinitti hima. Asumaan immoo miidiyaa kennaa qaroo miidiyaa sabiskiraayib sheer gochuudhaan maatii kennataa isiniin jedha. Hidha Abbayyaa erga jalqabame hanga yoonaatti qarshii biliyoona 20.1 sassaabamuun himame. Ijaarsi hidha Abbayyaa bara 2003 irraa eegalee hanga waxabajjii bara 2017tti bittaa boondii fi kennaatiin qarshii biliyoona 20.1 sassaabamu hirmaannaa hawaasaa diyaaspooraa qarshii biliyoona 1.6 ta'uu waajjirri piroojeektii qindeessaa hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa beekseera. Hojii raawwachiiftuun itti aantuu waajjira addee Fiqirtaa Taammiraa ibsa miidiyaaleef kennaniidhaan seenis waloo biyyoolessaa dhaloota kan ta'e galmaa fi adawaa bara kanaa ta'uun piroojeektii gargaarsaa fi liqii biyya alaa malee ijaarame ta'us ibsaniiru. Piroojeektii kanaan mootummaa fi uummanni Itoophiyaa baasii guutuu fi danda'ee gargaarsaa fi liqii biyya alaa tokko malee kan ijaarate ta'us himameera. Abbootiin qabeenyaa kontiraataan lafa qonnaan bulaa akka misoomsan sirrii ba'eera jedhan Dr. Girmaa Amantee. Abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi alaa qonnaan bulaa waliin ta'uudhaan bifa kontiraataatiin lafa qonnaan bulaa waliin misoomsuu sirrii dandeessisuu ba'uu ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee ibsaniiru. Dr. Girmaa yaa'ii faayinaansii Itoophiyaa irratti argamuudhaan haasawaa taasisaniin jijjiirama dura qonni Itoophiyaa guutumatti hirkattummaa rooba irratti hundaa'ee ture yaadachiisuudhaan ammaan tana bishaanirraa fi lafa jalaan oomishtummaa dabaluudhaan cinatti jijjiirama haala qilleensaa qolachuuf sagantaa ashaaraa magariisaa biqilootaan nyaatamanii fi gaaddisa ta'anii fi miidhaginaaf oolan biliyoonaan lakkaa'amanis dhaabus ibsaniiru. Riiformiin qonnaan taasifame yeroo gabaabaa keessatti qamadii alaa galaa turan biyya keessatti oomishuuf of danda'uu dubbataniiru. Waggaa 5 dura qamadii lafaa hektaara miliyoona 1.75 guutuun caalaan kuntaala miliyoona 50 argamus ibsaniiru. Hospitaalli addaa Yuunivarsiitii Salaalee birrii biliyoona 1 fi miliyoona 400 oliin haaromfamee eebbifame. Hospitaalli addaa Yuunivarsiitii Salaalee akka har'aatti birrii biliyoona 1 fi miliyoona 400 oliin haaromfamee eebbifamuun tajaajila kennuu eegaleera. Sirna eebbaa kanarratti pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Awwaloo Abdii, hooggantuu biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaa, pirezidaantii Yuunivarsiitii Salaalee Fayyeeraa Diinasaa dabalatee hooggantoonni biroo argamaniiru. Hospitaalli hunda galeessaa addaa Yuunivarsiitii Salaalee duraan hospitaala Riifiraaraa Fiichee jedhamu waggaa 25 oliifis hawaasa godina Shawaa Kibbaa fi naannichaa tajaajilaa tureera. Gara dhuma bara 2013tti eegalee ammoo Yuunivarsiitii Salaaleetiif dabarfamuun ibsameera. Rift Vaalliin barattoota muummee garaagaraa barsiisaa ture 11,776 eebbisiise. Yuunivarsiitiin Rift Vaalii barattoota kaampaasii Finfinnee fi Shaggaritti marsaa 23ffaa barattoota dippiloomaa digirii jalqabaa fi digirii lammaffaa barsiisaa ture 11,776 eebbiseera. Barattoonni eebbifaman kunneen kaampaasiiwwan 13 magaalaa Finfinnee fi Shaggar gosoota barnoota fayyaa, saayinsii, hawaasaa, teekinooloojii fi ogummaa kan baratan ta'us eerameera. Bara kana Yuunivarsiitii Rift Vaalii kaampaasii guutuu biyya keessaa irraa barattoota 50,000 ol kan eebbisiisu ta'us ibsameera. Sagantaa kana irratti hundeessaa fi abbaan qabeenyaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii obbo Dinquu Dayyaas, pirezidaantii Yuunivarsiitichaa Piroofeesar Dirribsaa Dhufeeraa dabalatee eebbifamtoonnii fi maatiin eebbifamtootaa argamaniiru. Namtichoon kabaja ayyaana Gabri'eel irratti bilbila hattee battalumatti waggaa 3tiin adabame. Naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti dhaddacha kabaja ayyaana qulqulluu Gabri'eel ilaalchisuudhaan yeroo hundaa'ee jiru namtichi kabaja ayyaana kanarratti yakka hannaa raawwate waggaa 3 adabuun gabaafameeti jira. Inspektar Shimallis Birruu ajaja dhimma balaa tiraafikaa fi yakka qajeelcha poolisii Hawaasaa namni murtiin irratti darbe kun immoo har'a ganama
otoo namni harka bilbila butee miliquuf jedhu to'annoo seeraa jala oolus ibsaniiti jiru. Ayyaanni qulqulluun Gabreelii yeroo kabajamu kanarratti rakkoo nageenyaa uumamu jedhamee tilmaamamu to'achuufis dhaddachi yeroodhaaf hundaa'e kun hojiirra akka jirus himaniiru. Dhaddachi yeroo hundaa'e hojiirra jiru kunis shakkamaa bilbila namaa harkaa butee miliquuf ture to'atamee hidhaa waggaa 3 irrattis muramuus ibsameera. Inspektar Shimalis dhaabbanni odeeffannoo fi nageenyaa biyyoolessaa poolisii naannoo Sidaamaa fi kan federaalaa waliin hojjechaa akka jiran wayita miidiyaaleef ibsa kennan dubbataniiti jiru. Dhaddachi yeroo hundaa'e kuni namoonni bakka fagoo irraa dhufanii ayyaana kana irratti hirmaatan tajaajila ariifataa akka argataniifis yaadamee kan dhaabbate ta'us gabaafameeti jira. Deeggaraa fi barsiisaan lammii Filisxeen waggaa 41 booda mana hidhaa Faransaay keessaa bilisa bahe. Barsiisaan ganna 74 lammii Libaanos kan ta'an lammummaa Filisxeen qabaachuuf deeggaruu fi hidhaa waggaa 41 booda Faransaay bilisaan bahaniiru. Dhimmoota walitti bu'insa Israa'elii fi Filisxeen walii wal qabatee yeroo dheeraaf mana hidhaa keessa kan turan Abdullaahi mana hidhaa kibba Faransaay keessaa bahe booda gara Beeruutitti deebi'uus ibsamee jira. Abdullaahiin ajjechaa dippiloomaatota Israa'elii fi Ameerikaa lama keessatti hirmaate jedhamee bara 1987 Faransaayitti hidhamee ture. Bara 1999 irraa eegalee dhiifama argachuufis ulaagaa guutuu kan qabu yoo ta'us gaafii isaa garuu fudhatama dhabeeti jira. Akka deeggartoonni isaa jedhanitti kuni dhiibbaa Israa'elii fi Ameerikaa mootummaa Faransaay irratti godhan irraa kan ka'e ta'uu BBC'n gabaaseeti jira. Ministeerri Hajaa Alaa Saudii Itoophiyaa walitti dhufeenya biyyoota lamaanii guddina naannoo irratti mari'ataniiru. Ministeerri dhimma alaa Saudi Arabiyaa Piriinsi Faisal bin Farhaan bin Abdullaahi jimaata darbe ministeera dhimma alaa Itoophiyaa waliin Geediyoon Ximootiyoon waliinis bilbilaan akka wal qunnaman ibsu ministeerri dhimma alaa Saudii irraa arganne ni mul'isa. Waamicha kanarratti ministeeronni lamaan hariiroo biyyoota lamaanii gamaaggamuu rakkoolee naannichaa deemaa jiran furuufis tattaaffiin taasifamaa jiru dabalatee haalawwan naannoo tibbana irratti yaada wal jijjiiraniiru.